السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتوتا في دعوتوتا كنافتو في جرجرتو سنجتا أرى يسير تيجون كسرنولو أرى إدو بكلتوت أدا كيسان جرا كوني كسنر جتان كوني مرسا أبلي دا إسريت مولات جريتني يادا كوني قطوريسا أبلي أكنت أبامي أسمرة مرتني تومان نياتشو قفا سنجدا أكاسي هرفتوتا في كبيرتوتا كيا يرو ديرا سنرا بديتني جرا أسمان ifama guddaa isiniin jedha akkasii xiqqoo haalumatti barnoota wajjin natti hin tolini sanumaaf gara sooshaal miidiyaa irratti bahuu dhabe isinirraa bade akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin garuu nan so'inne isinitti illee mufadheetiniin jira akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa kun marri isaa hanga irrachiitti keessa ol fagoodha haga dhumaatti deemee isinitti agarsiisuudhaaf hin fagaata. San qofa osoo hin taane amma immoo kana qofaa miti waan ibaa isinitti agarsiisuuf hin deema waan isin sirriitti jaalattan asheeta fi bareeda biran taranii jette Oromooni maal nutti agarsiisuuf deemta jechuun keessanis hin oolu hamma dhumaatti na waliin tura waan ajaa'ibaa isinitti agarsiisa isinitti himu garuu birumaan isin ga'eetiin isinitti agarsiisa akkasii isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hamma dhumaatti na waliin tura. Xiqqoo obsaan na eegaa xiqqoo asirraa haga daqiiqaa sadii takka bakkam jiru kanarra ni fagaata waan ta'eef akkasii isin jedha hordoftoota kiyya kuni amma guutuun isaa akkatti kun marri isaatti haga rasiitti haga mana adii mana fooqii kan mul'atu sanitti appiliidha kuni marri isaa isin jedha amma waan ajaa'ibaa isinitti agarsiisuuf hin deema kun appilii akkana jiru marri isaa appiliidha akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatti na waliin tura. أما أشياء عجائبة سنيت أقرأ فين ديما محمد ومات نفعنا تراب ما شاء الله أردين سرت بريدي أما نبرة ريفو دورا بونا توري أما روبا دي بسيجرا أردين أما رجاجرتي ما شاء الله hedduu namatti tolti akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya amma dhumaatti nafaana turaa isin jedha masha Allah yaa rabbi biyyateen illee akkatti nu guddisi biyyateen illee gaafsin akkatti guddattee isin jette insha Allah ni gallaa gara biyyateenna akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hamma dhumaatti waliin tura yoo raasaa akkanaa kana gara baadiyyaatti ba'ee raasaa akkanaa kana yeroo argu eessa yaadadha beektani badda ka Oromiyaan iddoo jechuun badda daree fi gammoojjii qabdi waan ta'eef amma yeroo kana yeroo roobni deebi'u yeroo akkanatti lafa qotan sanii yaadadha ijoolleen baadiyyaa ni beektan jedheetiin yaada. Akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya amma nu asitti qonna eegalaniitiin jirani akkasii amma kunoo bakka namni saayikilaa deemu sanitti waan ajaa'ibaa isinitti agarsiisuuf hin deema hamma dhumaatti nafaana turaa isin jedha. Asheeta maali jechuun keessan hin oolu. Kana laala kuni firiin kuni maali goraadha biyya keenyatti nu gora innaan naannoo keenyatti naannoo jechuun kutaaleen Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti waan jedhamu hin beeku nu garuu akka naannoo keenyatti goraa jennaani kanaan immoo haayinaa jennaan waaminni kuni lachuu diimaadha garuu garaagarummaa qaba firiin isaa addaani fakkeenyaaf kuni akkana jiru laala kun firiin isaa jechuun gabaabaa ta'ee xiqqoo bal'innas furdina qaba goraan immoo akkasitti lumuxateetiniin xiqqoo ni dheerataa jechuudha garaagarummaan inni qabu kana hamma dhumaatti nafaana tura deemee isin agarsiisa akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa achiin isin ga'uudhaaf daddafee deematiniin jira asheeta
akkasii goraan akkana jira isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hay waan haman se hedduu rifadhe wallahi laala akkana jiru kana masha Allah laala kana goraadha akkana jiru rifadhee ture rabbi na baase akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya karaa makiinatirra qaxxaamuraa jira hamma dhumaatti nafaan tura asheeta maali jechuun keessan hin oolu asheeta ajaa'ibaa isin agarsiisa isinitti tolu mee gallaala raasama oromiyaa fakkaata ajaa'ibaa kanatti namatti tola akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa biyya keenyatti ka qotanii qotileedha biyya kanatti ka qotamoon tiraakteraan qotama akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hunoo amma qonna eegalanii jiranii jechuudha dachiin isaanii kana jirti gaddam oromiyaa fakkaatti amma kanatti gad ilaala kuni maali jechuun keessan hin oolu biraan isin gaya asheeta maaliti asheeta amma gara goguutti deematti iyyuu asheeta boqqoollooti akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya asheenan isiniin jedhe isa kana akka itti boortan shakkii takkas hin qabu hamma dhumaatti irraan deeme isin agarsiisaa hamma dhumaatti nafaan tura isiniin jedha akkana jirti kalafti ijoolleen gabaree sirriitti beektan jedhee yaada kan akkanatti si'a sadii jedha yeroo facaasan nama ajaa'ibaati isin baastu akkas isiniin jedha anillee ilma qotee bulaati ilma baadiyyaati isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasii huno bakki isiniin jedhu biraan isin ga'ee jechuudha akkana jira boqqoolloodha isinitti agarsiisuu danda'a isinitti mul'ata hidheetiin yaada akkasii kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hunoo boqqoolloodha firii boqqoollooti laala hunoo boqqoolloodha kunoo isinitti mul'ata hidhee yaada akkasii hordoftoota kiyyaa akkana jira hamma dhumaatti nafaana tura irra deemna akkasii isiniin jedha kabajamtoota kiyya laala oromiyaa yoo tana amma yeroon fulbaanni yoom akka seenuu boru ta'ee iftaan akkasii garuu jechuun qabatama illee hin beeku garuu guyyuma tokko lama bor ta'ee iftaan guyyuma lama sadii keessatti jechuudha akkana jira isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kanaaf tuub boqqoolloon akkana jira maashaallah tabarakallah osoo biyya keenya yeroo amma kana jechuudha sila boqqoolloon akkatti asheetee jira amma asheeta nyaatanii jechuudha barana caama godhe hedduu uummata rakkiseetiin ture alhamdulillah amma ka yoo boqqoolloo fi argatanii midhaan adda addaa badellee midhaan wanti hafeetiin hin jedhe sanuma keessa rabbi barakaa haa kaa'u fi isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya boqqoolloon akkana jira ittiin bohara baay'ee namatti tola maashaallaadha laala akkana jiru wallahi hedduu oromiyaa nama yaadachiisa iddoo keessaa qabna waan ajaa'iba isinitti ta'u yoo naannoo kana dhufeetiin hin jedhu yeroo maraa jechuun kaameeraa manatti dhiisatiniin dhufa waan ta'eef saniifin argoo jechuun waraabee isiniif gadhiisuu hin dandeenye dhiifama akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkana jira boqqoollooni huno ummanni adilleen ispoortii dalaga akkasii isiniin jedha hordoftoota fi daawwattoota kanaaf tuuf hedduu fagoodha wallahi asiin jechuun dheerata gad dheerata akkasii irra deemee isinitti agarsiisa yoo viidiyoo isinitti dheerachuu baate hamma dhumaatti laaluu hin dagatinaa isiniin jedha share like subscribe gochuudhaan
jabeessaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya iddoo kana hedduu isin irraa baay'eetiin jira akkasii haalumatu xiqqoo naaf hin mijatini isiniin jedha hamma dhumaatti na faana tura. Akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kanaaf ta'u akkana akkana jira isiniin jedha boqqolloon hedduu namatti tola akkana jira laala maashaallah marri isaa akkanumatti haga daangatitti akkanumatti inni dheerata baay'ee viidiyoon kana caalaa isinitti akka dheeratu hin barbaadu baay'ee gadi fagaata waan ta'eef akkasii isiniin jedha kanumatti bohara hordoftoota fi kabajamtoota kanaaf ta'u amma viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.